Iran seni amantana kanat bakihan misailan akkana gocha jirtu nammo Iran maalif akkana gocha maaltu akkasi akkana godhu taayise ammoo waliin laalla. Let's go video bira daabadha. Kuni Ayatollah Ali yookaan ammoo hoogganaa Iraanii guddichaa fi Ameerikaadhaaf duuti taate jedhee yeroo baay'ee irra deebiin haasaa ture jechuudha. Isa kanatu Iraan sanitti miira keessa seenii yeroo kana wanti isaan akka ijibbaata falmatan akka isaanii uummata kan akkana godhan taayise ammoo maalidha? Iraan haloo baannaa jirti jechuudha. Haloo isiin baannaa jirtu ijoollee isaanii ka irraa dhumate qofa osoo hin taane mootii fi hooggantoota isaanii ka irraa du'an kanaaf haloo bahannaa irra jirti jechuudha. Hayyee kana hoo kanallee ilaalle video kanallee ilaalletti xumurra waan jennu waliin jennu. Kun eessa isin fakkaata? Kuni Dubai Amar Arab Emirates. Arab Emirates kan ammoo maali qofti ka isii dhahe Israa'il fi Ameerikatu maal godhe Iraaniin dhahee jechuudha. Iraan ammoo inni dhahu jirti. Dubai dhahu jirti. Dubai maali dhofti? Dubai akka isin dhoftu maaltu isii taasisa? Sababbiin isiin Dubai dhoftuuf maali? Sababbiin isiin Dubai dhoftuuf waraanni bakki amma isiin dhaattu kun Dubai keessa bakka waraanni Ameerikaa waraanni Ameerikaa akkuma beekamu biyyaalee baha Afrikaa kana biyyoota Arabaa akka Sacuudii, Kuwait, Qatarii kanneen ammoo qabateetiin jiru. Kaamboota isaa kana kaamboota waraanaa kan mootummaa Ameerikaa kana dhahu jirti jechuudha. Hayyee viidiyoo itti aanu kana ilaalla. Du'a kana hoomaatu fide. Du'a mootummaa kana akkamitti Iraan Israa'il adhuma kaatee adha dhahuuf karoorsite. Dhahuuf adha karoorsiteemi. Arra karoorsiteeti akkamitti arrumaan kana deebitee biyya kana dhahuu dandeenya. Maaliif? Maali sababbiin akka isiin arruma karoorsitee arrumaan tana deebitee nama ajjeesuu dandeenya. Dhahuu miti. Mootummaa ajjeestee hooggantoota gurguddoo isii ajjeestee akkasuma mana barumsaa oolmaa daa'immanii kan dubartoota mana barnoota dubartoota kan ajjeestee nama haganaa walirra fidde. Maali sababbiin isaa? Viidiyoo kana ilaalaa. Yeruma jalqaba lolli Iraan irratti gaggeeffamu mana isaatti irratti gaggeeffame. Viidiyoo kana ilaalaa gadi muraatti. Akkasuma jeneraaloota waraanaa hanga tokkotu achitti du'e. Wanni guddaan baay'ee ajaa'iba namatti ta'e basaasonni Iraan keessa jiran baay'ee uummata ajaa'ibaati jechuudha. Hooggantoota gurguddaa hooggantoota Iraan yeroo duraatiif akka basaasota Israa'il ofirraa eeganiif qopheessan yookaan leenjii ajaa'ibaa kanaan akka Israa'il kana jechuun sababni agartanii isin jirtanii viidiyoon kana maali ree? Israa'il Iraaniin keessa basaasa qabdi. Basaasni Iraan Israa'il Iraaniin keessaa qabdu kuni nama laafaa nama taraa yookaan ammoo nama hawaasa biyyaa yookaan ammoo nama biyya biraa irraa dhufe nama biyya biraa irraa dhufe sun ta'e namu lammiisanii namu achi keessa dhalatee achuma keessa jiraataa turetu maal godha Iraaniin basaasaa jechuudha. Namoonni akkamii abbootiin aangoo hooggantoonni waraanni silaa biyya eegamre warroonni biyya dabarsuu gurguruu jiru Iraan keessatti abbootii aangootii fi akkasuma waraanaa jechuudha. Waraana dura dabaree irratti illee yoo kan yaadatan ta'e namoonni dhumatan abbootii aangoo ciccimaa dhabde Iraan yeroo sanitti hooggantoota waraanaa ciccimaa dhabde. Sababa maali? Sababa basaaftuuti jechuudha. Basaasa jechuun walumaa galatti munaafiqa. Nama fuulaan si fakkaatee keessi isaa ammoo diina kan kee waliin hojjetutu munaafiqa. Sharriin munaafiqaa kaafira irra jabaadha rasuulli keenya wanti inni sallallahu alaihi wasallam waan akkana kan jarri ammoo jarri nu eegaaranii beekan malee nuratti hojjetaranii hin beekan. Nuuf basaasanii eegan malee nurra basaasanii hin eegan jechuudha. Sababbii kanaaf sababbii jarri isaan irratti basaasuudhaaf sababbii jarri kun ammoo mootummaa isaanii irratti basaasuutii fi arra lubbuun uummata Iraan ijoollee Iraanii fi mootummaa kanaa dabarte jechuudha. Akkan. Kana laala. Kunis biyya Arabaati. Kanallee laala.
kunillee biyya Arabaa. Hayyee kaambitoonni ammaan tan biyya Arabaa kana keessatti Ameerikaan hundeeffattee qabdu kuni hamaadha. Haadha malee biyya fakkeenyaaf Dubaay keessatti kaambii dhahan humna qilleensaa Dubaay dabaraniiti. Humna qilleensaa Arab Emireet dabaraniiti kan isaan dhahuu jiran Ameerikaa. Yeroo Joordaan dhahan humna Joordaan qabdu humna qilleensaa isii cabsitee seentee Iraan dhahuu jirti. Yeroo kana keessatti yoo Dubaay Iraan lu'ulummaa kiyya yookaan ammoo kabaja mirga kiyya na sarbitee daangaa kiyya seentee sibiila darbattee boombii darbatteetti jettee deebii hin kenna jette. Maaltu dhufaar? Biyyoota wal fakkaatan lamaantu wal dhabu jira jechuudha. Arabumaa fi Arabatu hordoftoota amantaa Islaamaatiin wal dhabu jira. Iraan Shi'aadha dhugaadha. Shi'aa ta'uu isin beekamaadha. Haa ta'uti hoo Ameerikaanii Shi'aa taatee guraabiyyaa taatee akkasuma ahlisunnii taatee soofiyyaa ta'uu kan ka'e irraan beektu. Maaliif? Islaama taanaani walitti qabdee rashanuu barbaaddi. Biyya kana keessatti yoo Iraan Dubaay deebii Iraaniif deebiste yoo akkasuma Qatar deebii Iraaniif deebiste maaltu ta'a? Iraan deebitee ammallee dhooftii jechuudha. Qanii Iraan deebitee dhooftee Ameerikaan harka jalaa fudhattee lolli Iraanii fi Qaatar ta'aa jechuudha. Yookaan ammoo Iraanii fi akkasuma Arab Emireet ta'aa jechuudha. Ameerikaan hojii sammuu hojjechuu jira. Maaliif? Achi keessaa waraana hin qabdiin beekti yoo isin dhattee Iraanii dhoofte maaltu jira? Jarri ammoo dhaqanii kaambii si dhahan. Kaambii isii ka dhaharan kan ammoo biyya namaa keessa dhaharan. Biyya kana keessatti ammoo biyyi sun ammoo mirga keenya sarbame biyya keenya seentee Iraan waan akkanaa hojjette waan jedhanii yaadani. Deebii kennuu ka yaadan taanaani kasaaraan isaanuma lamaan jibbistu deebaa jechuudha. Ameerikaan qanii jarri lamaan wallolti ammoo as deebitee jaratan humna yoo isaan laaffattee jette barbadeessuu hin dandeetti jechuudha yeroo tokkotti. San irra akkana fakkaatu isin ibsu jira. Iraan maal gochuu qabdi? Iraan yeroo dhoftu kana keessatti laalattee kaambii waraanaa bakka humni Ameerikaa jiru qofa yoo dhofte irra filatama. Akkasumallee dhahaa amma Iraan dhahu jirtu kana biyyoonni keessa dhahamu jiran sun osoo irraa cidhisanii irra bareeda. Garuu ammoo lakki deebii kenna jedhanii yoo kajarri deemantee ammoo waraanni kun waraana Israa'eliitii fi Iraaniin ta'u waraana Iraaniitii fi Ameerikaa osoo hin taane waraana Arabootaatii fi akkasuma Iraanotaa jechuudha. Waraana Musliimotaa fi Musliimotaa ta'aa jechuudha.